Waboon zoonii lixaa leenjii yaala fayyaa miseensota isaaf kennaa ture xumuruun gara dirqama taanutti bobbaasuu beeksise. Gabaasa qindaa'eef Jaalaqaafan Fayyeera. Waboon zoonii lixaa miseensota isaaf leenjii yaala fayyaa yeroo dheeraa kennuufiin ga'umsa barbaachisu erga gonfachiisee booda gara dirqama itti aanutti bobbaasuu ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa irraa biyyoolessa Oromiyaa ifoomsee jira. Ajajaa waraana bilisummaa Oromoo zoonichaa akka ibsanitti miseensonni waboo kanaan duras leenjii ga'umsa siyaasaa waraanaa dabbalummaa fi ogummaa fayyaa zoonilee cufatti fudhatanii dirqama itti aanutti bobba'aa turuu himuun yeroo ammaa kanas ogeessota fayyaa yeroo dheeraaf leenjisuun gara dirqama itti aanutti bobbaasuu fi gaaga'ama dirree lolaa hambisuuf akkatee addeesseera. Itti dabaluunis fayyaa miseensota waboo akka eeganii fi onoota waboon keessa socho'u mara keessatti uummata Oromoo rakkoo fayyaaf saaxilamuun yaala barbaachisu dhiyootti argachuu hin dandeenyeef yaala akka kennaniif ga'umsa barbaachisu leenjii irratti gonfachuun bobba'uu ifoomsaniiru. Ogeessi fayyaa waraana leenjifamuun isaa humna waraanaa tokkoof murteessaa fi tajaajila fayyaa idileerraa adda kan isa taasisu haala dirree waraanaa rakkisaa fi yeroo gabaabaa keessatti lubbuu baraaruu irratti kan xiyyeeffatu ta'uun loltuun bilisummaa tokko yoo madaa'e ogeessi fayyaa isaa gargaaruu akka jiru yoo beeku gootummaan loluuf qophii ta'uun ibsameera. Gara fuula duraattis leenjiin ga'umsaa miseensotaa fi qondaaltota waraana bilisummaa Oromoof barbaachisu kamiyyuu yeroo isaa eeggatee akka kennamuu fi sabboontota ilmaan Oromoollee ga'umsuun humna jaarmiyaa ABO waboo jabeessuuf xiyyeeffatame akka hojjetamu hoggansi zoonichaa ifoomsee jira. Aanaa Gindhiir keessatti jaleewwan biltsiginnaa jiraattota irratti saamichaa fi doorsisa raawwatan. Jaal Heeran Gameessaa waan qindeeffatte qabdi. Godina Baalee aanaa Gindhiir ganda Dooyyoo keessatti jaleewwan biltsiginnaa maqaa deeggarsa buusaa gonofaa jedhuun midhaan nyaataa gosa garaa garaa qopheessaa jechuun hawaasa akeekkachiisanii jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Kana malees ganduma kana keessatti bitootessa 23/2026 jiraattota gandichaa cufa waltajjii teessisuun nama kaardii filannoo hin fudhanne irratti tarkaanfii keessa deebii hin qabne fudhanna jechuun doorsisaa kan turan ta'uu maddeen himan. Dabalataanis waltajjii kana irratti namoonni herrega dabtara baankii daldala Itoophiyaa irraa qabdan hundi hatattamaan gara baankii siinqeetti jijjiiradhaa jechuun akeekkachiisanii deemuu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Aanaa Xuulloo keessatti jala deemtonni biltsiginnaa walii isaanii irraa ajaja fudhachuu diduun hidhaatti wal darbatan. Dabalanni isaa akka taanutti isiniif dhiyaata. Godina Lixaa Harargee aanaa Xuulloo magaalaa Hirnaa keessatti tiksitoonni siyaasaa nam-tokkee Koloneel Abiyyi Ahmed bitootessa 2026 ajaja walirraa fudhachuu diduudhaan hidhaatti wal darbatanii wal dararaa jiraachuu Oromiyaa Naashinaal Miidiyaan odeeffate. Raayyaan ittisa Empaayeratti milishotaan waliin taanee dirqama deemnu qabna jedhanii walitti qabuuf yoo yaalan milishoonni ammoo waraana bilisummaa Oromoo loluu waan deemanitti fakkaannaan nuti abbaa maatiiti. Iddoo tokkoyyuu isin faana deemuu hin dandeenyu jechuun walitti bu'iinsi gidduu isaaniitti kan dhalate ta'uun baramee jira. Walitti bu'iinsa kanaanis milishonni hedduun waajjira poolisii aanichaatti hidhamanii dararamaa kan jiranii fi kaan ammoo mooraa biltsiginnaa gananii kan jalaa miliqan ta'uu maddeen itti dabaluudhaan ifoomsaniiru. Ajaja walii didanii milishota badan haaloo ba'uuf haadha manaa isaanii qabuun waajjira poolisii aanichaatti darbatanii hanga abbaan manaa keessan dhufutti hin baatan jechuun hawaasa nagaa gidduutti gaaga'uun garmalee dararaa jiraachuun ifoomeera. Loltoonni maafiyaa biltsiginnaa yeroo adda addaatti walii isaanii tuffachuun ajaja walii guutuu dhabanii wal dhabdee gidduu isaaniitti uumamuu qooda mariin fudhachuu qaban walitti garagalanii akka sareetti wal nyaachuun hawaasa nagaallee gidduutti gaaga'aa jiru. Aanaa Jalduu keessatti ergamtoonni biltsiginnaa jiraattota irratti reebicha ulfaataa raawwatan. Guutuu gabaasichaaf Jaalwabii Biyyaa. Godina Lixa Shaggar aanaa Jalduu ganda Kooluu Galaan jedhamu keessatti bitootessa 31/2026 qonnaan bultoota maqaan isaanii Dabalee Hirkoo fi Caalaa Hirkoo jedhaman sababa tokko malee ergamtoonni sirna nama nyaataa biltsiginnaa reebicha ulfaataa irratti raawwachuun maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himan. Qonnaan bultoonni kunneen badii balleessanii fi siyaasa keessatti hirmaatan kan hin qabne yoo ta'an lukeeleen gara jabeeyyii
sirnichaa immoo maqaa isaan keessaa hin qabne waraana bilisummaa Oromoof daandii hordoftu jechuun reebichaan qaama isaanii ilaalessuun yaala dhorkuu jiraattonni gandichaa ibsaniiru. Aanicha guutummaa keessatti ergamtoonni faashistii bilisiginnaa umurii impaaratti dheeressuuf tooftaa garaagaraa uumanii hawaasa araarsaa jiraachuu irraa kan ka'e jiraattonni akka itti ba'anii galan dhabanii yaaddoomaa keessa kan jiran ta'u gabaasni ONM dhaqqabee ni ifoomsa. Loltoonni gara jabeeyyii bilisiginnaa hawaasa irratti dhukaasa banuun dargaggoo tokko irratti ajjeechaa raawwatan jaalfalmataa lammii waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Baanaa Xiyyoo ganda Karrayyuu Arzuunaa keessatti waraanni maafiyaa bilisiginnaa hawaasa irratti dhukaasa banuun dargaggoo tokko irratti ajjeechaa raawwachuun himame. Loltoonni PP bitootessa 24,2026 naannoo sa'aatii 11tti hawaasa gandichaa irratti dhukaasa banuun dargaggoo maqaan Maammed Amin Sheek Hussein jedhamuun rasaasaan dha'anii haala suukanneessaa ta'een ajjeesu jiraattonni har'aata biyyoolessa Oromiyaatti himaniiru. Dargaggoon kun ola deemaa umuriin isaa 18 ta'ee fi kutaa jaaffaa kan baratu yoo ta'u dhukaasa waraana murna garboonfataa irraa itti banameen hawaasa waliin osoo baqatuu kan ajjeefame ta'uun barameera. Gareen faashistii impaayaratti tiksitoota isaa bobbaasuun ola deemtota kichuu fi abdii egeree Oromiyaa ta'an karaatti kutee mogolee uummata Oromoo buusuu fi gita bittaa jalatti hacuucee bulchuuf duula duguuggaa sanyii qindaawaa karoorfatee hawaasa nagaa addatti dargaggoota akka baalaatti harcaasaa jira. Aanaa Daarimmuu keessatti hidhattoonni hedduun osoo nyaatan argatiin waajjira poolisii aanichaatti yeroo dheeraaf dararamaa jiraachuun himame. Guutuu gabaasichaaf Jaal Amartii Oromoo. Godina Iluu Abbaa Booraa aanaa Daarimmuu keessatti ilmaan Oromoo baay'inaan 200 ta'an rakkoo hanqina nyaataa fi bishaan dhugaatii gahaa dhabuun ganna tokko oliif waajjira poolisii aanichaatti hidhamanii gidiraa hamaa argaa jiraachuun maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Hidhamtoota kanneen keessaas namoonni 43 miseensa obooti jedhamuun yeroo adda addaatti reebichaa fi dararaan garaagaraa irratti raawwatamaa jiraachuun ibsameera. Kanumaan wal qabatee haalli yeroo ammaa hidhamtoonni kunneen keessa jiran egeree isaaniif yaaddessaa ta'uu maddeen itti dabaluun eeranii jiru. Dabalataanis aanichuma guutummaa keessatti wayita ammaa kana badhaadhina jala hiriiruu qabdu jechuun hawaasa gidirsaa jiraachuu maddeen arraata biyyoolessa Oromiyaaf ifoomsanii jiru. Bulchiinsa magaalaa Shaashamanneetti diigumsi manneen jiraattotaa maqaa misooma koriidariin jabaachuun ibsame. Jaalbooree addunyaa waan qindeeffate qaba. Godina Arsii Lixaa magaalaa Shaashamannee keessatti rakkoon uummata irra bulchiinsa magaalichaan gahaa jiru daran ammaachuun himame. Jiraattonni ganda duwwaa tokkoo fi naannawaa magaalaa keessaa murna bulchiinsa maqaa paartii badhannaan dararaa raawwatuun maqaa ijaarsa kooriidarii misoomaa jedhuun manneen isaanii diiguun beenyaa gahaa osoo hin kennin irraa buqqisaa jiraachuu ibsan. Akka jiraattonni himanitti hojii diigumsa manneenii kun bitoota 23 2026 irraa eegalee bifa cimaa fi saffisaa ta'een gaggeeffamaa jira. Maatiin falmii kaasan reebamuu, hidhamuu, doorsifamuu fi miidhaa adda addaa keessa jiraachuu himanii jiru. Kunis haala nageenyaa fi jireenyaa isaanii irratti sodaa guddaa uumaa jira. Rakkoon kun Shaashamannee qofa osoo hin taane waggoota lamaan darban keessatti handhuura Oromiyaa Finfinnee fi naannolee biroottis maqaa misoomaatiin manneen diigamuu fi uummanni qeerraa buqqa'uu akka babal'achaa jiru jiraattonni rakkoo isaanii dubbatu. Maatiin hedduun bakka jireenyaa dhabanii rakkina hawaasa dinagdee keessa seenuu dabaluun arraata biyyoolessa Oromiyaaf eeranii jiru. Amnesty International fi Human Rights Watch namoonni kumaatamaan lakkaa'aman marii sirrii sagaa yookiis beenyaa qabeessa malee mana isaanii Finfinnee fi wiirtuuwwan magaalaa biroo 58 ol keessaa buqqifamuu isaanii akeekkachiisanii jiru. Human Rights Watch gabaasa addunyaa bara 2026 isa keessatti irra deebiin misoomni magaalaa bal'aan keessattuu maqaa kooriidarii CDP'n guutuu Finfinnee fi magaalota biroo keessatti humnaan buqqisuu akka riifachiisee fi miidhaa guddaa geessisaa jiraachuu caqasee jira. Godina Buunnoo Beddellee magaalaa Beddelleetti ergamtoonni bilisiginnaa dargaggoota kophee qulqulleessan leenjisuun basaastummaa irratti bobbaasan jaalamansiis kaayyoo dabalata qaba. Godina Buunnoo Beddellee magaalaa Beddelleetti ergamtoonni faashistii bilisiginnaa dargaggoota hojii kophee qulqulleessuu irratti bobba'anii jiraatan mallaqaan gowwoomsuun basaasummaatti bobbaasuu Oromiyaa Naashinaal Miidiyaa odeeffatee jira. Murni bilisiginnaa magaalichatti dargaggoota kophee qulqulleessan 45 ta'an yeroo dheeraaf basaasummaan leenjisuun bitootessa 23 2026 eebbisiisuu maddeen itti dhiyeenyaan beekan gabaasanii jiru. Dargaggoonni
kunneen bakka kophee qulqulleessanitti haala sochii waraana bilisummaa Oromoo hordofuu, sabboontota ilmaan Oromoo adamsanii qabsiisuu, sabboontota fakkaatanii iccitii namoota gadi baasuu, namoota magaalichaaf haarawaa ta'an saaxiluu irratti leenjii fudhachuu isaanii jiraattonni magaalichaa arraata biyyoolessa Oromiyaatti himanii jiru. Leellistoonni biltsiginnaa bara aangoo isaanii dheereffachuuf ifaajjaa oolan rakkoowwan siyaasa dinagdee karaa maraan isaan mudate damdamachiisuuf tooftaalee adda addaa bocanii namoota jireenyaan sadarkaa gadaanaa irra jiranitti dhimma ba'uun maallaqaan goomsanii eenyummaa isaanii gansiisuun bu'aa siyaasaa itti fayyadamaa jiru. Waan qoqqobbii Ameerikaan irra kaa'ame osoo jiru konkolaataa gargaarsa namoomaa argatte. Gabaasa qindaa'eef Jaalirbuu Dhugaa. Kuubaan ergaa gargaarsa namoomaa konkolaataa Niwustera Ameerikaa kaanvooy irraa argatteetti. Kunis tattaaffii idil-addunyaa aktiivistoota addunyaa qoqqobbii Ameerikaan boba'aa fi meeshaalee biroo gara odola kanaatti erguu daangessu bira darbuuf barbaadaniin qophaa'edha. Gargaarsi kun kan dhufe doonii xiqqoo torban darbe buufata doonii Progreesoo Meeksikoo irraa kaatee kibxata ganama buufata doonii Havaanaa seenuun nyaata, qoricha, paanaalii aduu fi biskileetii toonii 14 aangoota Kuubaaf geessite. Dooniin kun doonii 3 Progreesoo irraa kaan keessaa tokko yoo ta'u 2 dabalataan boodanii dhufu jedhamee eegama. Ergaan kun meeshaalee toonii 6 kan biroo torban darbe keessa aktiivistoonni balali'anii dhufan kan dabalate yoo ta'u kunis hospitaalotaaf geessuu dabalate televezyiinii mootummaa Kuubaa irratti tamseera. Pirezidaantiin Kuubaa Miguel Diaz-Canel torban darbe namoota siyaasaa Awurooppaa kan akka hoogganaa paartii Biriteen duraanii Jeremii Koorbiin dabalatee masaraa pirezidaantichaatti simatanii turan. Gamtaan Niwustera Ameerikaa gareewwan miti mootummaa, waldaalee, paartilee siyaasaa fi seera basaastota dabalatee dhaabbilee gara 300 ta'an biyyoota 30 ol irraa kan hammatedha. Tarkaanfii jalqabaa qofa deeggarsi baay'een dabalataanii hordofa jechuun aktiivistiin Biraazil Tiago Avila erga doonii irraa bu'ee booda dubbateera.